Bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jennaa. Akkam jirtu jaallatamoo hordoftoonni maatii chaanaalii Oromiyaa Star hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isinaa qaqqabu. Guyyaa irraa kanas odeeffannoo garaagaraa isiniif qooduuf deebi'ee dhufeen jira. Hanga xumura sagantaa kootti turtiin afaana taasisuun affeerraa koo kabajaati. Egaa odeeffannoo ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufee oduu gammachiisaa Galaanaa Gaaromsaa wal qabatu. Oduun gammachiisaa gama Galaanaa Gaaromsaatii dhaga'ameeti kan inni jiru. Oduun gammachiisaa dhimma Galaanaa Gaaromsaa hojii wal qabate kun maali kan jedhu odeeffannoo kana keessatti kan argattan ta'a. Akkasumallee oduu gammachiisaa fi hojiiwwan boonsaa Meski Menge hojjettee maalidha? Oduu gammachiisaatu jira. Kanallee viidiyoon koo har'aa oduu gammachiisaati. Kanaafiyyuu hanga xumura sagantaa kanaatti turtiin afaana taasisuun odeeffannoo kana dhaggeeffadhaa isiniin jecha. Obboloonni yookaan namoonni chaanaalii Oromiyaa Staariif akka tasaa haaraa taatan yookaanis sabskraayibiin godhin jirtan yoo jiraattan sabskraayibii gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyooleen keenya yeroo gadhiifnu beeksisni akka isin qaqqabuuf immoo beel aayikonii cinaa jirus irratti ol gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Qophiin koo fi sagantaan koo guyyaarraa itti fufa. Egaa jalqaba irratti dhimma Galaanaa Gaaromsaa biraatii oduu gammachiisaa dhaga'ameen odeeffannoo kan isiniif qoodu ni ta'a. Akkuma beekamu Galaanaa Gaaromsaa sirba mata dureen isaa wal agarra jedhu ji'oota muraasaan dura YouTube irratti upload godheeti kan inni ture. Sirbi kun gaarii keerdii view afaan Oromoo cabseeti kan inni jiru. Yeroo gabaabaa keessatti view miiliyoona 6 ol argachuudhaan namoota hedduu ajaa'ibsiiseeti kan inni jiru. Akkasumallee yeroo ammaa kanatti view'n isaa sadarkaa olaanaatiin saffisaan deemaati kan inni jiru. Egaa sirbi isaa kun jaallatama guddaa argaturraa kan ka'e Galaanaa Gaaromsaan qarshii fi beekamtii duraan qabu sanatti caalmaan argateeti kan inni jiru. Oduun gammachiisaan dhaga'ame kan jedhu maali yoo jettan immoo Galaanaa Gaaromsaan guutummaa addunyaatti konsertii mata dureen isaa wal agarra jedhu qopheessuudhaan namoota garaagaraa bashannansiisuu fi Oromoota biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiranillee akka isaaniif sirbuu qophii addaatti kan inni jiru jechuudha. Egaa Oktoobar 29 magaalaa Minisootaa yookaan Oromiyaa xiqqoo keessatti konsertii kun kan jalqabu yoo ta'u bakkeewwan garaagaraattis akka itti fufuu dubbatamaati kan inni jiru. Wal agarra kan jedhameefis sirbi kun jaallatama guddaa kan argatee fi dhaamsa guddaa waan qabuuf jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan konsertiiwwan garaagaraa qopheessaa jiraachuun isaa namoonni hedduun gammachuu qaban ibsuudhaan suura yookaan baanarii konsertii tanaallee waliif qoodaati kan isaan jiran jechuudha. Galaanaa Gaaromsaa biraa oduun gammachiisaa dhaga'ame kanadha jechuudha. Gama Meski Mengee biraa hojiiwwan gammachiisaa fi hojiiwwan boonsoo akkasumallee hojiiwwan dhiibbaa guddaa uuman odeeffannoo garaagaraa qabadhee dhufeen jira. Egaa akkuma beektan Meski Mengee ammoo moodeelii Oromoo beekamtuudha. Tibba kana ammoo wanta hin eegamnedha kan isheen dalagde jechuudha. Akkuma beekamu uummanni Oromoo Booranaa irra jiraatan hongeetiif saaxilamuudhaan dararaa guddaa keessa kan isaan jiran jechuudha. Horsiisee bultoota waan ta'aniif hongeen mudate kun immoo horiin isaanii akka jalaa dhumu taasisuudhaan rakkina guddaa keessa seenaniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa kanumarraa ka'uunis Meski Mengee chaalenjii garaagaraa Facebook irratti qopheessite. Namoonni adda addaas chaalenjii kana accept yookaan ofitti fudhachuudhaan view fi akkasumallee sheerii, komentii fi laayikii irratti hundaa'uudhaan birrii sana immoo qarshii qabsiisuudhaan ittiin baay'isuudhaan galiin guddaa akka uummata keenya Booranaaf galu taasifteeti kan isheen jirtu. Kanumarraa ka'uunis baankii akkaawuntiin maqaa ishee fi maqaa namoota biroo lamaan banameeti kan inni jiru. Kana irrattis halkan tokkotti yookaan saayitii 12 keessatti qarshiin 88,000 ol galuu dandeeti kan inni jiru. Namoonni garaagaraallee chaalenjii isheen uumte kana ofitti accept godhachuudhaan kan ka'e galiin guddaa akka argamaa jiru uummata keenya Booranaaf jechuudha. Galiin guddaa akka walitti qabamaa fi jiru taasifameeti kan inni jiru. Kanarraa ka'uunis Meski Mengee hojiiwwan boonsaa garaagaraa hojjettee uummanni illee akka itti gammadaa jiru. Namoonni Facebook irra jiranis dhiibbaa guddaa akka uumaa jirtu beekuudhaan akka ishee ajaa'ibsiifataa jiran. Hojiiwwan kunis hojiiwwan baay'ee nama gammachiisan akkasumallee hojiiwwan baay'ee nama boonsanii fi jajjabina guddaa akka qabaachuu malanidha jechuudha. Egaan hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii koo guyyaa irraa kana odeeffannoo ani dhimma Galaanaa Gaaromsaa akkasumallee hojiiwwan garaagaraa Meski Mengee tibba kana hojjettee dhiibbaa guddaa uuman irratti odeeffannoo ani isiniif qooduuf dhufe kana fakkaata ture. Hanga xumura sagantaa kootti turtiin afaana taasisuu keessaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha. Yeroo biraa viidiyoo kan biraatiin hanga nagaan wal arginutti bakka jirtanitti nagaan nuuf turaa. Galatooma.